Yooyaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii qaqqaalota ijoollee Oromoo hundi keessanii fayyaadha. Ilmaan addaa amantaatan hundi keessanii warri isin jaaladhu warri isin kabaju warri nan isinii fi bakka maal jettu ijoollee maaluma akkasiniif ta'u wallaalan kuni akkam jirtu masqalli akkami baga birbiraa booqaa masqalaatiin singee jala bultii isaatini nuyi nagaa keenyadha gooftaa keenya faagalatu eebbu faana kun bashaq wurriq jechaa jechuudha odoo kaameraadhaan nu argitanii isaanuma faaya eebbu keenya faana bashannanaa jirra akkasumallee immoo jeneraantichi keenya Aftaamuu Lamuu gama TikTokitti dhufee jara koo magaalaa TikTokitti baga nagaan dhuftan bu'aaftee nagaa keessanii jirtu jeneraanticha keessan obboon jedhe adaraa keessan immoo akkanan kasan wayyoo jeleelaa tara wayyoo aftish baay'ee nama nani jaaladhu nama baay'ee kabaju baay'ee yeroo baay'ee nama nani qeequ dhoksaa qaba beektamu ta'e dhoksaa ittiin nama gargaaru hedduu qaba ilmaan Oromoo miti ilmaan faranjii ji'aan nyaachisa beektaa hoteela Kanaadaa keessatti faranjiin hiriira qabattee dhattee mana isaati nyaatti nama cimaadha nama baay'ee kormeedha. Akkasumas immoo hojii dhossaas qaba beektu TikTokii kanarratti gadi nuu fidaa jira ogummaa bareedaan qaba ani ogummaa isaa akkamiin qabaa nuun jedhaa jiru hoggaa isaan daqiiqaa 2 sakandii keessatti waaddii foonii kana gadi fidanii gorora keenya nurra dhangalaasaa jiranii ni ilaaltuun jedha jenera eebbuzim jedhi jeneraanticha keenya asumaan immoo dhaaman sinii dabarsu jeneraala keenya sim qaqqabellee tarii Videoon keenya kunoo simbira ga'ee eebbaaf jechuun mucaa waggaa 5 taa'uuf deemuu hin dandeessu dhaabachuu hin dandeessu akkasumallee gargaarsa hedduu gargaarsa daayiperii gargaarsa hedduu fakkaattota ishii fi fakkaattoti ishiita fi ishiidhaafislee hin barbaachisa waan ta'eef yaa qaxalee ilma Oromoo yuutuubii ishii sheerii godhiif ishii haftee koo qaanqee shoodhanii namni qaanqee shoodhan haftee wallaaleen jiru. Kanan siniin jedhamee gara viidiyoo Aftaamuu Lamuutti dabarree gara gama TikTokitti maalluu fidanii dhufan laata akkamatti gara magaalaa TikTokii kana dhuftanii mee nooraa jenneerra isaanumarraa dhageenyaaf gara magaalaa TikTokii maal barbaacha akka isaan dhufan. Joya asii immoo kinoo basak jennee isinitti dhiyaanne riyoota koo waggaa hedduu feesbuukii keessa waliin turrenna jala dhabamanii eessumatti baqatan jennaan TikTokitti galan jennaan anis TikTokii baladhee kinoo asiin isinii dhufeerraa fooloo na godhaa kun jiran Joya korbeessa reetiitu marga isaa nyaatee quufee jedhan koromii reetiitti dhaqee gurratti bubububannaan galagaltee maal jedha keenya waan isin barbaaddanuu dudduuba jira maa gurratti nu caraantu ette wanti hin barbaadu maa dudduuba jiraachuu isaa beekaa duran sammuu amansiifadha jedheeti korbeessa reetiitu marga Joya jeneraaltichi keessan deebi'e hiriyoota lammantu waggaa hedduudhaaf mana tokko keessa waliin jiraatu ruumeetii ta'anii baay'ee wal jaallatu baay'ee wal kabaju yeroo dheeraaf waliin jiraatanii inni tokko ka'ee guyyaa tokko addaan ba'uu murteesse dhaqee hiriyaasaa kanaanii nan dadhabe si wajjin jiraachuun dadhabe addaan deemnaa jedhan maal jedhan nan dadhabe har'a bor jijjiiramtaa jennaan jijjiiramuu diddee addaan deemnaa jedhan maaliin balleesse haadhoo koo jennaan ajaa miilla keetii kaalsii keetu ajaa kaalsii keetiin dadhabee jedhan kaalsii koo menna kaalsii keeta ajaa jennaan achi galagalee kadhiree kolfeetu inni sun ankoo kaalsii tajaa'e jennaan ati immoo kaalsii koo liqimsite jedhen edaa isa immoo abuura taja wal danda'uu qabna guyyaa gaarii. Joya jeneraaltichi keessan deebi'eera egaa yeroo baay'ee anaa miidiyaarra haasa'u yookiis waltajjii irraa sirbuu na beektu dhaqabuma ogummaa gola keessaa tokkoon waa isinitti agarsiisuu barbaadde warri qeenteen daqiiqaa muraasa gidduutti akkamitti akka cimsiifame nyaachuu dandeessa utuu shunkurtiin funyaanii sun gubin utuu barbareessaa wanti itti namni sun isin gubin muraasatti sitti agarsiisa harka dhiqate. Wanti biraan immoo waan akka dhadhaa jira ashaboo jira isitti maajii taasisu goonii gurgurtaa Joya
Jeneraaltichi keessan deebi'e yeroo masqalaati. Oromoon amantaa kiristaanaa qabu masqala baay'ee jaallata. Masqalarra tumaamessa isaa gadi baasee qalatee qircaa fudhatee bookina medaaliin farsoon hundumtuu mana guutee guyyaa tokko abbaa warraa abbaa qe'ee maammiree qeesii mana isaatti affeeree qeesiin dhufanii waan hundumaan gadi dhufee nyaatu qeesiin boqonnaa fudhachaa nyaatu suuta nyaatu gaafa nyaatan abbaa warraa immoo kana siin beeku Oromoon xaaxaa godheenuma nyaata. Innaan qeesiin gidduutti ta'an maammiree nyaadhaa innaan dhiba qaal jedhe qeesiin. Innaan galee abbaa warra tola tokkottu maatii kaase innaan ta'u yesbaati qaraal jedhe qeesiin tola sabakkaadhiisi qeesii yaada see kee darteetti jedhen dhugaadhi oola. Abtaamuun shariika durii shariika kana deeffachuun baay'ee namatti ulfaata. An abtaamuu ta'uu isaatu feesbuuk irratti mul'ata koo jenneeti maatoo bira dhukkee irraa kaasaa turre. Abtaamuu maamu the most consistent people ana jiru jireenya. Nama consistently sabboonummaa Oromoo qabu. Nama lees wajjin daa'ime. Nama waa hedduu wajjinis dabarsine. Abtaamuun shariika durii shariika kana deeffachuun baay'ee namatti Joyaa jeneraaltichi deebi'ee oolmaa kee nama shanii waliin godhe nama beekaaf dammaqaa nama jijjiiramaaf tattaaffatu nama yaada qajeelaa qabu nama onneensaa jaalalaan guute nama galateeffatu guyyaa gaarii. Oromoon osoo amantiin kam gara qeesaatti hin dhufin amantiin kiristaanaas musliimaas waaqeffataa ture jedhama. Yeroo waaqeffataa ture ayyaana irreechaa kana irreeffachaa ture. Kana jechuun ayyaanichi kan warra waaqeffataa jechuu miti. Tolfattee akka amantaa keetitti ofirratti furachuu dandeessa. Dur waan warri waaqeffataa ayyaanicha qabanii fi ayyaanichi kan waaqeffataati jettee bira darbuu hin dandeessu. Afaaniin har'a dubbadhu kana dur warra waaqeffataa duwwaatu dubbata. Har'a kiristaanis musliimis hin dubbatu ture. Aadaan har'a qabnee ittiin boonnu kana dur warra waaqeffataatu uffata. Maaliif amantiin biraan turre gaa? Har'a immoo kiristaana taanirraa musliima taanirraa lakkii kaleessa kan waaqeffataati jenneen dinnu. Oromoon osoo amantiin kam gara qeesaatti hin dhufin amantiin kiristaanaas musliimaas waaqeffataa ture jedhama. Oromoon osoo amantiin kam gara qeesaatti hin dhufin amantiin kiristaanaas musliimaas waaqeffataa ture jedhama. Yeroo waaqeffataa ture ayyaana irreechaa kana irreeffachaa ture. Kana jechuun ayyaanichi kan warra waaqeffataa jechuu miti. Tolfattee akka amantaa keetitti ofirratti furachuu dandeessa. Dur waan warri waaqeffataa ayyaanicha qabanii fi ayyaanichi kan waaqeffataati jettee bira darbuu hin dandeessu. Afaaniin har'a dubbadhu kana dur warra waaqeffataa duwwaatu dubbata. Har'a kiristaanis musliimis hin dubbatu ture. Aadaan har'a qabnee ittiin boonnu kana dur warra waaqeffataatu uffata. Maaliif amantiin biraan turre gaa? Har'a immoo kiristaana taanirraa musliima taanirraa lakkii kaleessa kan waaqeffataati jenneen dinnu. Oromoon osoo amantiin kam gara qeesaatti hin dhufin amantiin kiristaanaas musliimaas waaqeffataa ture jedhama. Yeroo waaqeffataa ture ayyaana irreechaa kana irreeffachaa ture. Kana jechuun ayyaanichi kan warra irreechaa wal qabatee waan tokko jechuun barbaada. Yooyyaa assalaamu alaykum jira jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii guutuu addunyaa irratti argamtan. Irreechaa wal qabatee waan tokko jechuun barbaada. Nuti miidiyaa irratti akka aktiivistiitti akka hawaasummaatti akka immoo miidiyaa irratti namoota nama bashannansiisan taphatanii qoflaniitti yeroo keenya gubuudha malee waa'ee sanarraa fatwaa kennuun nun ilaallatu wanti hunduu abbaa qaba waan ta'eef isa kan irreechaa wal qabatu kan abbootii gadaa fi sheekota yookaan ustaazotaaf bakka kenninuuf teessan galina galatooma akkaawuntii kana booduu godha. Abbummaadhaaf qabu tuquun keemmada. Asuma birmaduudhaa ilmoo machuu barbaadu. Gaafa abbaa keetiif kabajaa dhabdu abbaa namaa keessa immoo abbaa biyyii abbummaadhaaf qabu tuquun keemmada. Asuma birmaduudhaa ilmoo namaati rakkoo abbaa keetii rakkoo haadha keetii rakkoo jireenya keetii si baase. Maaluma jettee adara rabbii namoota akkanatti kabajaa wal biraa qabu maaluma jettee waa jetteen arrabni kee akka uummati si diriiree waa si jedheen adara rabbii. Isaayyuu uummata duniyaarra hin jirre yeroo waa jettu yakka lammaffaan immoo maaliif jennaan gaafa sana hojiin isaaniitti warraa dhaabbateera. Rabbii kee fuula dura gaafa dhaabbatte maal jechuudha deemaa jirta rabbii jechan jibbee jettamoo ijoollee maa akkamitti sadarkaa kana of wallaallee na dhibee baay'ee na ajaa'ibee ammallee sadarkaa kana yoo jiran cabneerraa inni hojiin keenya bor nu yakkisiisee fuula rabbii nu dhaabuun kannaan amma tarkaanfattee lafee abbaa kootii lafa keessatti gadi dadhabuu jechuun kufiitiin kana achiin hafu kana hundaa waliin ga'e maalinni utuu waa hin baratin utuu waa hin qaradhiin utuu rabbiin sodaa hin baratin biyya keessaa yaa'uu keenya nu agarsiisa.
hundaan jedhaan jiru immoo bara dhiyeenyaa kana waggaa afurii asii waan durii hin qabne haala addaa tokko fidan inni kuni badhaadhina jedheessa kana achi balfee achi dhiiba inni kuni adda bilisummaa Oromoo deeggaree adda maal kaafaa'u waa oodanuu isaa jira miti waggaa isaa danatee kana afaan mimmi'oo bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee'oo funyoon nu sakaalee nu hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa ummata doodi'oo oon kun akkamitti innoo yeroo jedhame anis nan waadhaa Oromoo yeroo siin jedhan atis nan waadhaa bara bakka reetuun qabdu garee filatanii garee siyaasaa tokko badhaadhina haa ta'u kamaa ture dhibeera anaam namaa bar inni tokko jennaan inni tokko immoo dhaaba bilisummaa Oromoo deeggara inni tokko dhaaba jinnii deeggara ilaa asitti wanni isinii galuu qabu badhaadhina waggaa 4 dhufe tura anatu hangafa badhaadhinii booddee kooti si isa waggaa 4 waggaa 4 kana badhaadhina ta'e irraa situnaa hangafa badhaadhinni achi booddeedha achi booddee adda bilisummaa Oromoo waggaa 30 dabre dhageenyarra anatu hangafa inni yoo achi booddee lammaffaadha kanaa jecha Oromoon akka jettee mammaaltu ijoollee hangafa doofe quxisuu karra dhaalaa an maal ta'e jennaanii waanan deeggaruuf waanan hin deeggarratti moggaaftee dabarfattee abbaa gosa boolloo jiruu isa itti jedhu tuqxamaa namni abbaa ofiitiif kabajaa qabu namni gosa ofiitiif kabajaa qabu namni safuu namoomaa qabu namni amantii qabu namni birmadooma qabu namni haadha irraa dhalatee qabu abadan hayyuu dhiisi hayyuu beekaa biyyaa ummata biyyaa gaaddisa biyyaa shamsiyaa yookaan xilaa dhabar jara xilaan jala dhaamsitaa xilaana jala dhaamsitaa xilaa kina jala uwwuu jedhama garkuun xilaa jarri ani bari si jala dhokadheetan kabajaa jaraatii fi dhiira akka sanaatu nutti dhalataadhaaf asitti na kabajanii nana dhiisanii baran toliif sitti bakkaatiin jara sana rookootu gadi baasi malee jireenyaan yoo fudhatte wallaahi tokkoon seenaa jaraa qoradheen qaba yaa kan an dhihaa jettee isa kanaan waa jedhaa jirtu yoo yahudonni si ergatanii rabbinu keessaa si haa cabsu yoo munaafiqummaaf ta'e yoo immoo wallaalummaa ta'e immoo rabbiin siif abanuun jedha arabtumaan dur jedhee beeku gaafa wallagga keessa taa'ameeti jimmaa arrabsama jimma keessa taa'amee arsiin arrabsama arsii keessa taa'ameeti warra arargeen arrabsama arargee keessa taa'amee walloo arrabsama akkanatti akka namni wal dhabu gochuun hinuma milkoofte jarri waan itti karoorfatte kana karaa keetiin karoorfatte boo karaa dadhabaatiin sareen ibidda qaqqaammatti jette Oromoon wanni nama isinitti dhaammachuu yookaan isinitti machuu barbaadu